Harka fuunee daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha har'a immoo deebii Profeesar Tsaggaayee Araarsaaf Yaayyaa Bashir Dr. Abiy Ahmediif deebisan qabannee dhiyaanneerra nu wajjiniin ta'a. Namni hundi qaaccisa yookaan aanalistii seenaa ta'uu hin danda'u jedhee Ashaagreen jecha biraatiin nafxanyoota Minilik nu jalaa tuqame jettee taaziyaa taa'aa jirtu tuqamuu biyyee isaanii qofaa miti anas dhukkubsee jira jedhee jajjabeessaa himmaan irraa haaqaa jira. Gama biraatiin warra utuma beekuu Minilikiif Ashaagree gidduu daangaa kaa'uudhaan tokko nafxanyaa ta'uu fudhatee tokko immoo Oromoo taasisuuf dhama'utti Minilik tuqamuun ani tuqamuudha ergaa jedhu himatee jira. Akawaan ofirraa dhorkuu dadhabne hinga baduu lamuutii na somne eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle Gabaabumatti warra Ashaagreen Oromoodha jedhuuf hin dogongorina anis Minilikis nafxanyaadha jedhee dhaameefii jira. Abiy naftanyaadha. Mootummaan Abiy mootummaa naftanyaati. Lolli mootummaa naftanyaa qabu Oromoof Oromiyaa waliin kan Oromoo lolaa jiru naftanyaa malee Oromoo miti. Oromoon Oromoo lolaa jiru hin jiru. Abiy aangorra buluu hin qabu kan jennuuf kanaafi jedhee deebii kenneera Profeesar Tsaggaayee Araarsaa. Haleellaa eengadda Hacaaluu Hundeessaa Minilikiif naftanyoota irratti buufate kan madaa'ee sammuu muummicha ministeeraa hanga har'aatti keessa isaatti dhiigaa ture. Dubbisaniin dhahamee dhiiguu isaa guyyaa har'aa warshaa daabboo eebbisuu irratti ibsate. Seenaa dubbachuu warra seenaa beekuuf dhiisaa jedhe. Ergaan kun kallattiidhaan Hacaaluuf akka ta'e ifaadha. Gidduu kana keessa dhimma seenaatti hidhatu namni dubbatee fi sababa seenaanis naftanyoonni awwaaraa kan kaasaa jiran isarratti waan ta'eef dheekkamsi naftanyoota Abiy biratti dafee iddoo argata. Kan nama raaju garuu bulchiinsa isaa jalatti gaafa Oromoon ajjeefamee boquun maraarraa maramu gaafa abbaa fi haati ilma keetu nu lolli jedhanii humna mootummaan ajjeefaman gaafa haati Oromoo roorroo mootummaa jireenya itti hadhoofnaan of ajjeestu gaafa manni hiyyeessaa irratti guban gaafa jaarsa ganna 60 olii shanii ittiin jedhanii waraanni isaa lafarra gangalchanii dhiitan salphisan Abiy homaa hin xiixu. Sababni isaas warra ajjeefamaa jiraatuu fi salphifamaa jiraatu Oromoodha. Madaan Oromoo immoo isa hin dhukkubu. Sana caalaa kan isa rifachiisu durbi Amaaraa tokko bishaan waraabuu laga buutee butamte kan jedhudha. Hacaaluun waa'ee Minilikis ta'e naftanyoota seenaarra dhaabbatee dubbate malee sheekoo haasa'e miti. Seenaa Hacaaluun dubbate hayyoonni seenaa Oromoo ni jabeessu malee hin kijibsiisani. Isaaniinoo maal jedha laata Abiy? Seenaa hayyoota seenaaf dhiifna yeroo jedhu seenaa hayyoonni seenaa akka Profeesar Muhammad Hassan, Profeesar Abbaasaa Jiifaa dubbatan hoo maal jedhaa? Isaan yoo Minilikiin faarsan malee ulaagaa hayyummaa seenaa hin guutani laata? Hayichi ogbaruuf tiyaatira qorataa hidda latiinsaa fi seenaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin Gobanaa waan jedhameef qofa Oromoo miti. Amaara caalaa Amaara ta'ee fedhii Amaaraa guutuuf uummata waraanaa ture jechuun ibsa. Looreet osoo har'a lubbuun jiraate Abiyyiin hoo maal jedha laata jechuudhaan deebisaa kenneera Yaayyaa Bashir. Egaa daawwattoota keenya kan qopheesse kan isinii dhiyeesse ana Abdii Raggaasaadha. Chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa maatis nu ta'a. Qophii sattaanutti hamma wal agarrutti nagaatti.